Mee ol qabnee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرجمتوتا وردفتوتا وبيتيوب أكم لقى جرتو جرة كنولال جرة أسكين جرة هندي كيسنيهو أكا فياتاتن أبدي قدان كباجة شرا بقى كما كان درانا كي يعني سنيها ونجين كي يبقى مسنجر تاني تالو ما كيسنجر تاني تي Simbiraha qaqqabuun isiniin jedha har'aas viidiyoo haaraa qabadhee dhufeen jira. Guyyaa darbee kennannaa kennamu isaa hundi keessanii ni beektu. Egaa kennaa sana banuudhaaf hin deemaa jechuudha. Kennaa sana banuuf hin deemaa. Kennaa sana banuu kiyyaan duratti waan isiniin jedhuun qaba jechuudha. Maalidha yoonaan jettanii wabitii xinnoo ilaalchisaa jechuudha. Kana dura Yeduta kala lama ture videoon kan koo amma guyyaatti xinnoo bu'aa deemaa jira. Maybe waan inni dhiyeessurraa yaa ta'u isinumaatu nanuffee waan isaan beeku akka kana duraa miti jechuudha. Xiqqoo gadi bu'ee jira na jalaati. Kanaaf hanga isinii danda'ameeni WebTube like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Keessattuu share godhaa. Hiriyoota keessan biraan nagaan isiniin jedha. Kanaaf walumaan waan bitame sana waan kenname sana kanuma waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kunochi teessumarra kan taa'ee jiru sanadha. Mee banneet jechuudha maal akka ta'e waliin ilaalla. Qofaa kiyya kan inni waraabaa jiru viidiyoo kana namni na biran jiru. Kanaaf mee ni ilaalla maal akka ta'e jechuudha. Maal akka ta'e wajjin ilaalla. Kunoo banaatiin jira. Maal akka ta'e waliin ilaalla. What is this? Shittoodha kuni shittoodha booda afuufannee moo wajjin ilaalla jechuudha afuufanneeti ilaalla sinifiin afuufa ayyee oh my god kuno maalidha inni kuni amaamaadha jechuudha amaamaa inni kun amaamaadha ayyee Kufuufin jedha namni na bira hin jiru eenyutu naa qabu sakana beektu sirratti kan godhatamu jechuudha booda uffadheen itti isinii hojjedha jechuudha baay'ee jaalladha seriously baay'ee tokko natti tola jechuudha kan xumuraa Kandora jalabiyyaadha mudawwara jechuudha mudawwara hunduma isaayyuu uffadhee viidiyootti isin hojjedha jechuudha na duukaa bu'aadha hin ilaalla uffadhee maan ilaalla natti ta'uu dhiisuu mala mo'aasumatti baafadhee uffadhu lakki hin ta'u uffadhee ilaalame na wajjin tura. Asuma fuulduruma keessanitti jechuudha. Asumatti uffatuma gubbaarraanii uffadha jechuudha. Yoo natti hin taane garuu waan godhuun qabu asumatti uffadha. Kunoo kan duraanii wayyoo xiqqoodha natti fakkaatee akkana hin qabne du'aayinaa godhaa akkana hin qabne nama kennuuf immoo qopheessaa yoo qaniitaa ta'ee jira saayizuma kiyyaan bitame bakka anumaa irratti hojjechiifamee jechuudha. Hai maashaallah mee kanaallee ni ilaalla. Konoonni kanis I think akkasitti dachaafama natti fakkaata. Okay.
akkasitti waan inni uffadhu faana yeroo baay'ee kan akkanaattiin fayyadamaa fadheeni naka Haji Mubarak Haji Wabiidha amma kana booda jechuudha. Akkanuma natti fakkaata. Kottaan asirreessaa yookaan akkanuma miree akkana butee asirraan kaayattaa sana booda qoy sirreessee si dibara beektii kiyyaan sirreeffadha. Hayyee kabajamtoota hordoftoota YouTube kunoo uffadhee jira akka kanaatti akkanarraa bareedu abdii guddaa qaba jechuudha. Inni gubbaarraan godhatame kun maqaa isaa beeku maqaa isaa koomentii jalatti naa barreessaadha. Seriously hedduu takkaan gammade jechuudha. Hedduu takkaan ofuma kiyyaaniin maal ofiin jedhee hey maashaallah ifiin jedhee jechuudha waan isin ajaa'ibu baay'ee tokko narraa bareede. So waan kana yaaddee akka kanaatti itti dhiphattee itti cinqamtee gurbaa kana bareechuu qaba jettee ati dhuguma ni bareedda jechuudha. For sure bakka asuma dhugaan si jedha bareedde si haadha manaa gaarii taate bakka nama si fuudhu sanaa bakka caarraan si fuudheen beeku jechuudha. So egaa kunoo Mansuuriin ta'uu deema har'a Mansuur fah godha safarri urgaa'uudha qaba bakka dirqama amma safarri kun urgaa'uudha qaba mee ol qabnee akkana teest godhan Mansuuriin beeku akkatti teest godhamu foolii isaayyuu akkamitti akka namatti himamu jechuudha akka baay'ee urgaa gaariidha qabu jechuudha. Kanaaf yaa hagansi baree jaalalaaf dhufte jedhamee hagansi jaaladhee waan barbaadu san waan walirraa feenu san hanga argannutti like obboleettii maan siin jedha obboleettii kan koo sammuun kana yaade onnee waan kana yaade akka waan kanaati qopheessitu akka waan kana qabdee dhuftu jechuudha. Ani waan biraa eegeen ture suma dhugaa jechuudhaaf jechuudha. Like meeshaalee viidiyoo ittiin hojjedhu kana baay'een barbaada waan ta'eef kana duraas mee viidiyoo dubbachaan ture waan ta'eef tarii waan akkasii sana ta'innaa maal jedhee yaadaa ture garuu akkuma argitan jechuudha gubbaa hanga jalaatti adina ofiistee asirra qofa gurraachaatu jira. Kanaaf addaadhu siin jedhala fageenyarraa si argan fageenyumarra jechuudha halaalaarraa achi yoo ati as dhuftu asitti ila ebalu dhufte jedhanii jalaa olaa kaa'anii. Akkana addeessite kanaatti addaadhu fageenyarraa mul'atu rabbi ol si haa oofu jechuudha. Bakka waan kana ittiin bittee maallaqa waan kana ittiin bittee bakkatti si haa geessu rabbi jechuudha. Ani waan biraa siin hin jedhu hedduu takkaan sirraa gammadee rabbi sirraa haa gammaduun siin jedha. Like qalbii namaa tana gammachiisuuni qalbii cabxe tana bakkatti deebisuudhaaf kanatti sadarkaa kanatti faajuun kan kee hedduu takkanatti tolee jechuudha. Ila sirraa haa tolu. Fageenyumarraa si haa beekani halaalumarraa mul'atu laati soodduu ta'een siin jedha laati. Kanaaf guddata kanaa galatoomii obboleettii tiyyaan siin jedha haga waan waliin jenne san yaada kan keessan haganni sun bakka gahuutti kanumaan si dhaamaa jechuudha. Kanaaf hedduu takkaan si jaalladha guddaan haa galatoomii bakka fuuteetti si haa deebisuun siin jedha. So egaa kanatti aansuudhaan maaliin jechuu barbaada guyyoota silaatii kennaan kun naa kenname kan baay'ee ariifachaan ture jechuudha. Banee ilaaluudhaaf maaliidha wanti naa kenname wanti anaaf kenname kun maali? Inni fageenyarra kan inni jiraatu iddoon inni jiraatu viidiyoo dhumaan dhaqeen isinitti agarsiisa hiriyaan kiyya inni guyyaa darbee seedhaa qabee dhufe jechuudha. Fageenya akkamii akka qabu eessaatii akka dhufe namni kun jechuudha. Fageenya akkamiirraa akka dhufe jechuudha. Kanaaf kanuma waliin arginu ta'a jechuudha. Akka kana ifaajjee
karaa kana guutuu qaxxaamurtee dhuftee karaa kana hunda ceetee maallaqaatti nafnee karaa dheeraa kana dhuftee tiraanspoortii baastee maal jettee bakka naan jirutti iddoon an jirutti jechuudha. Isaa'uu guyyaa san ganama wal argina jedhameen ture akka caarra ta'ee naan mijanne turanii sa'aatii manaa mijatu irratti na eegdee isaayyuu jechuudha. Sa'aatii lama waan akkasii hin ta'a kan isaan ta'aniitiin na eeganii haganan dhimma san xumuratee dhufuutii jechuudha. Egaa baay'eema tokko naa galatoominsi jechuudha. Like onneen akkanaas jirtu namoonni sammuu akkanaa qabanis hedduu isaanii jiru jechuudha. Kennaan naa kennamee jira akka kennaa kanaa kan na gammachiise tokko hin jiru jechuudha. Yeroo naan yuunivarsiitii irraa eebbifamu maatii kiyyaas dabalatee hiriyoonni kiyya akkasuma obboloonni kiyya baay'een isaanii kennaa naa kennanii jiru jechuudha. Kennaan jalqabarra na gammachiiste kennaa tanadha jechuudha. Ergaa guddoo of keessaa qabdi normaalee akkasuma namaan kennanii lafa kaa'anii waan akkanaa kana namaan kennanii waan akkanaa kana namaan yaadanii bakka wayyoo namaa qabaatan iddoo wayyoo namaa qabaatan milkii wayyoo namaa hawwan galma wayyoo namaa fidhan bakka silaatii ilmoo namaatiif hawwan wa'ii iddoo eenyuyyuu ilmi namaa otoo ga'e bakka wa'ii otoo dhaqee jedhanii hawwan wa'ii waan na hawwiteef waan kana kan isiin naa kennite kennaa kanaa fi kabaja addaan qaba isiidhaafis akkasuma jechuudha. Kanaaf jabonaa galatoominaa jedhaani isinis jechuudha du'aayi naa godhaani isiidhaaf. Dabreetii namoonni lafa kaa'anii miti kennaa kan namaa kennan akkasuma namaa kennan. Nama ta'ee fuudhanii kennaan kennu. Nama akka bakka kaateetuma sittuma tole waanuma qarshii qabuuf qofa utaaltee kennaa fuutee namaan kennu. Yoo qalbiin tee nama san bira jiraatti yoo nama sanii waan wayii kajeelu hawwii wayii yoo qabaatte jechuudha. Tariitii yoonaan karaa isiin naafeete sanarra hin jiraanne akkan gara qalbii kiyyaatti deebi'u akkan gara rabbiitti deebi'u yaa hiika biraan qabu jedhee yaada jechuudha kennaan kennan. Halkan ittiin bulanii miti uffata silaa asfaaltii irra bakka barbaade ittiin deemuu miti uffata maal godhuu miti uffata bakka aneef isin beenu sanaan maluudha kan isiin naa kennite jechuudha. Kanaaf isinis bakka saniin si haa maluu si jedha bakka san si haa dhaabuu si jedha iddoo fedhatee ta'eetii waan garaa keetitti ati yaaddee waan kana goote hin beekuutii milkaa'uu si jedha jechuudha. Yaada muraada kan kee rabbi siif haa guutu. Fedha kan kee ani beeku isatu beeka keessa kan kee ani beeku isatu beeka rakkoo tantee ani beeku isatu beeka waan si dhibde waan si jalaa cinaa galte waan sirraatii karaa maqxe jechuudha otoo ati fuula keessatti deemtu waan fuula keerraa si jalaa gorte san rabbiin hin beekaatii siif haa guutu biraan si haa ga'u qaqqabii harkaan qabii siin jedha waan fedha keetii onneen tantee waan kajeelte jechuudha imaana siif haa kennu. Ibadah si hakim, amala kan kee si haa tolchu. Borii bakka silaa yaadamtu san iddoo silaa fedhii ummanni islaamaa qaban san bakka isaan arguudhaaf fedhan san bakka boruu dhaquudhaaf fedhan san sillee bakka san warra dhaabbatu si haa taasisuu san jedha koleetti biyya hedduu kanaa galatoomii. Egaa kanumaan jedha jechuudha. Like ani akka midhaasinitti fakkaatee amaluma kiyyaarratti maybe namoonni yoo natti daban malee namoonni yoo waan hin taane wii natti yaadan malee ani akkuma argitan jechuudha. Like onnee qulqulluu nama qulqulluudha nama hedduu nama kabajuudha nama namaaf waan gaarii yaaduudha jechuudha. Sababa ammaleen kaas baay'ee kiyyaa utuu an dubbachuu baadhee baay'ee tokko natti tola. Wanti nan dubbadhee fi tarii obboleettiin teennatuuni wanti isiin kana yaaddee waan kana fiddeef kuni maybe gaarummaan an godhe sanirraa ta'e inna laata. Anuu harkaatii waan gahaa san qabaadhee achi hiixadhee namni kanatti hiixatu nama eeguu miti. Tariitii guyyaa wayii waan gaarii wayii godhe ta'e inna laata namaaf. Guyyaa wayii wanta toltuu wayii waan bareeda wayii waan namni like waan akkanaatiif akkana kaadhimtu waan akkanaatiif akka bakka kana akkana dhaabdu jechuudha. Kennaa tanaaf akkana kaadhimtu kana taasise akka caarraa ta'ee namaaf waan gaarii yaadinaa laata jedheeni yaada of keessa kiyyatti jechuudha.
ammallee maaliin isinii dhaamuu barbaada isinitti fakkaatee obboleeyyan kiyya waan uffata kana uffadhee fi miti kaniin har'a maybe gorsa isinitti baay'isuudhaaf fedhee fi waan biraatii fi miti wanti na waan kana dubbachuudhaaf kajeeluu fi like namaafiyoo waan gaarii taane namaafiyoo waan gaarii yaadne waanuma barbaanne yaadamu waan keessi keenya fedhu sana qabaachuudha yaadamnu nuti jechuudha la kennaa sila nama fuulduratti harka namaa dhoofsistu sana qabaachuudha dhabuu dandeenya kiisii keenya qabaachuudha dhabuu dandeenya maallaqa gahaa qabaachuudha dhabuu dandeenya uffata namaa kennan wayii qabaachuudha dhabuu dandeenya ila onnee irraa jechuudha onnee qulqulluudhaan namaaf waan qulqulluu yaadu namaaf waan gaarii yaadu namni waan barbaade namatti haa yaadu wanta fedha isaa jechuudha waan keessi isaa barbaade keessi isaa yaadde kamu haa yaadu inni isa cinamatti dhiisne kasin dha'uu dhufe kanu dha'uu dhufe haganuu danda'ame jechuudha tolummaa gaarummaa faayidaa silaati nama dha'uu dhabuun qabdu itti garsiisu dhahees yoo dha'uumaaf yaadee dhufe ta'e yeroo baay'ee maaliin godha isinitti fakkaate pranki gaafa hiriyoonni kiyyan irratti hojjetanii silaatii akka isaan pranki hojjetanii akka hojii isaan dalagan sanaati deebiin tiyyan ulfaatti ture jechuudha deebiin tiyyan ulfaatti ture isaan harka tokko naka bal'imi ani otoon qabaanne ollaarraa ergifadhee harka baay'isee tokko si kabalee irremishaadha ture silaatii akka gochi isaanii sanaati deebii kana otoo deebistees baay'ee fokkatu silleen taajjabsiisu maaf deebii akkasii deebistees silaa hin jedhamu jechuudha ani garuu kan hin fedhu haganaa danda'ame abbaan yaadee jiraame keessi isaa waan kana fedhee jiraame bakka waan kana hojjechuudha kajeelee jira naanarra pranki hojjetee jiraame kana rabbi biraanaa kafalatti inni akka barbaadeetti waan fedhasa waan keessi isaa yaadde waan gochuudha kajeelee sana yaa raawwatu ani oo maaliin godha badini barbaade sana badina irratti yaade jedhee si yaadu normaali maybe hiriyaama waan ta'eedhaa fi yeroo darbee immoo fakkeenya osheen pranki sana hojjetee ture jechuudha hanga isaanii danda'ame ijoolleen tu waan beektu qabdu waan itti himani kan isaan hojjetanii godhaa jennaan kan isaan godhanii tumaa jennaan dhaqanii gocha kasii san raawwatanii deemanii jechuudha ani garuu achi ka'ee sila achi keessaa nama tokko miidhuun numa danda'ama haga kanan gahaa dargaggeessaa dardara akka barbaadeetti deebisuu numa danda'a garuu immoo deebisuu silan hin kajeeleef silan hin feeneef bu'aa waan naan qabneef miidhaan isaa kanuma koo waan ta'uuf ijoolleen kun naannoo isaaniitti kan jirani anatu deemee itti dhaqee keessummaan bifa sanaan keessummeeffamuudha baatuus jechuudha garuu immoo hanga nannaqeetti ijoolleen sun waan akkasii san hojjetanii jirani so hamma naa danda'ameen dubdeebiin kiyya maal ta'e ijoollee sanarraa usee deemee silaatii nama wajjin namni erge hiriyaama kiyya nama jedhamu kanadha hanga danda'ameetti maal gochuudhaan narra ture callisee bikka sanaa deemu ijoollee sana deebiidha akkasiin agarsiisti san akka isaan humna ulee fayyadaman san numaan fayyadama kan harka fayyadame sanaaf harka fayyadamee deebisuu numaan garuu faayidaa waan hin qabneef waan ichi jechuudha tasuma bu'aa waan hin qabneef siree darbee muktaar yeroo darbee fuma isaa manatti na waamee waan akkasii sana kan inni hojjetee jechuudha isaafis deebii gaa deebisuun numa danda'amaa ture jechuudha yoo danda'ame direct bakka sanatti deebisuu nan danda'a yoon taane immoo dabuma inni yaade sana deebisee isarratti yaaduu ni danda'a jechuudha walumaa galatti gaarii namaa gaafa yaanne akka namoonni namatti dhufanitti yoo keessummeessuudha baanne especially humna fayyadamuudha gaafa isaan dhufan humnaan maal si gochuudhaaf gaafa isaan dhufan hanga si danda'ametti gadi jettee tola agarsiisuudha kanatti qabdu jechuudha hanga si danda'ameen humna sana cinaa keessee dadhabaa ta'uu kan keetti agarsiisuudha qabda jechuudha hin danda'uudhaan nama sana mo'achuudha qabda jechuudha akka caaltuu akka ati isarra ulfaataa taatee akka ati isarra nama gaarii taatee gaarummaan immoo maal akka ta'e agarsiisuudha qabda jechuudha so tanaan sinii dhaamuu fedha maybe wantootumaan guggude kana ta'aa laata jedhee waan kana kaniin kaasuudha yaaleef jechuudha bifa kanaan na bareechuun isiidha jechuudha hundi keessaniyyuu hedduu takkanaa galatoomaadha baay'een keessan immoo ijoollee biyya isin jirtan kaa hundi keessaniyyuu bareechitanii beektu like hordoftoonni kiyya harka caalaan isaanii Saudi Arabiyaa
Dubai, Yemen, Kuwait, Qatar, like biyyotuma Arabaa kana harka caalu jechuudha. Ameerikaan keessa jira. Warri Ameerikaa san gatee garuu warri Arabaa kun baay'atan. Mee namni wayii niyyaa wayii kan iyyatuun barbaada. Namni wayii jechuudha. Amma Ramadaanni like Eidni gahaati kan inni jiru. Baay'een keessan abbaa keessaniif yookaan haadha keessanii dabree obboleettii keessaniif maal namoonni waanuma kana ni jedhame waan biraa miti maal waan addaa miti jechuudha. Nama achi dhufaan nan barbaada kennaa namni kennuu barbaada maatii keessaniif jechuudha. Namoonni kennaa kennuu barbaadanii maatii keessaniif ani biraan isinii geessa maatii keessan bira guyyaa Iidaa kanatti gammachiisaadhaan isiniin jedha. Haadha keessanii waanuma xiqqoo waan uffatuma baqa waan addaa miti. Yeroo baay'ee ayyaanni yoo dhufu Iidni yeroo dhufu like namni yoo qabaate haaree bitata. Yoo qabaanne immoo uffatuma isaa kana dura qabu sana miiccatee gara dirree salaataa dhaqaa jechuudha. Garuu haga isinii danda'ameen mee uffata kana dura uffataniitiin ittiin jiraachaa turan har'a lafaa kaa'aniiti ni kennaa wayii qalbii keessatti yaadaadha. Namoonni fedha akkasii qabdan komentii naa barreessaa. Ani maatii keessan bira isiniif hin geessaa jechuudha. Bakka isaan jiranitti dhaqeetti isiniif hin geessaa. Isin ni jedha. Nama achi as fidu argannaan an bakka isaan jiranitti irraa fuudhee maatii keessan bira isiniif hin fida. Akka qopheessitan isiniin jedha jechuudha. Kanumaan hin tuqura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.